jaarsaa jaartii ta'anii wal fuudhanii osoo jireenya waliin qabanii lafuma nu keessa jiru tana keessatti isiin dhukkubsattee jaarsi immoo isii dhukkubsatte tana lafatti darbee ilmoo takka qabu irraa fudhatee ilmoo ofii isaatii qabu sanillee kunuunfatee kan jiraachifatin faa fuudhee nama hin beenye biratti darbee osoo aadaa qabnu akka aadaan qabne safuma daganne halantane bitamne ya saba nu babbanne dirmadda dafa nu dakkaba halantane dalamne ya saba osombanne dirmadda dafa nu dakkaba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو دعوتو تفرطو تغينا شباب كم جرتان فكم جرتان نغين ربي بدا اسم برحاجراتو سنين جيچا الراس دي بنيجر اغا سلام تانتي تنجاللا اونير راخاتي بكم جرتانيت ورجتي اسم برحاجي سنين جنة اكسماس arra maalin deebitan jechuun keessan hin oolu wanti deebi'een tokko yaaddo qabaachuu keessan niin godha sirriitti nu badhaa jechuudha keessattuu waan feerusaa fi arafeen keessa jiran ilaalchisee jechuudha isa kanarraan tan isin himuudhaaf osoo hin taane warroota meeqaatu maal keessa jiran kan yaada qaba isin hubachuuf maal ta'uu qaba jettanii warri yaaddanis yaada isin irraa barbaadaa jechuudha inshallah khayriidha. walumaa galatti waa hedduu as keessa jira waa hedduu as keessa jirtu tana hunduma viidiyoo waraabnee viidiyoo isin biraan waan nama gaddisiisu waan garaagaraallee isin biraan qaqqabuuf xiqqoo jechuun namatti ulfaataa nattillee ulfaatee jira jechuudha haa ta'u immoo jarri lameen maal keessa jiran warri jettan arra deebii asirratti waan isaan keessa jiran isin himuudhaaf hin dhufne garuu yaada barbaaduuf akkasuma maal ta'uu qaban kaji'us yaada keessan barbaaduu fi inshallah waan isaan keessa jiran inshallah viidiyoo biroo irratti isin quba qabaachisuu barbaadaa jechuudha. San qofaa miti jaartiin isaa isiin taanoo maalirra jirti arafee akkas tahee haala san keessa jiru hoo quba qabdii kajuu quba qabdi laata kunis gaafiidha warri kanaaf yaada qabdanilleen viidiyoo biroo irratti waan hin dhufuun ana egaa isin hubachiisuuf waan hin dhufuun niin qaba jechuu barbaadetu afee haala keessa ture quba qabdanii haala irra waliin geenye hanga jechuun egaa uleenis itti bu'ee waa hedduu keessa seenuudha quba qabdanii inni san hoo akkasumatti dhiifame moo maal ta'e akkasiin immoo dhukkubsateeti immoo ammaas yaa'ii biroo dalagaa jira arafeen kajuu yaadni jiraachuu ni mala garuu akki goone akka malee haalaanii miinee jira sanillee waan gugudhamuu qabu gugudhaati jira inni kaan ammoo waan isaan walumaanuu keessa jiran feerusaan amma miira san keessa akkam taatee jirte kajuu baay'een keessa yaada qabaachuu hin ooltan jechuufi waan isin keessa jirtuu fi waan arafeen keessa jiru walumaa galattu inshallah kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha viidiyoo tana amta biroo irratti yaada warri qabda yaada nu barreessaa isin jechuu barbaadeeti kana qofaa miti ammaas maaltu haala kanatti isinirraa naqabe waa hedduu jira biyya nuti keessa jirru tana keessa dhibdeelee gurguddoo jira tawaan arafee tana faarraa jajjabduu jechuudha dhibdeeleen gurguddoon jirtu tuni dhibdeelee of wallaalummaarraa yookiin ofumaahuu beekuu dhabuurraa kaate yookiin madda isii namni gaa ani hin beenye maddi isiidha fakkeenyaaf biyyi tunis biyyeeyyiitiidha tarii rakkinumarraa tahee tarii yeruma gaa bishaan kana qaxxaamuranillee namni if jalaa baduun haala san keessa seenuun tarii uumamuu danda'a kan waa'een isaa nuunaaf hin galle waan kanarraa ka'een dhibdeem biyya nu keessa jiru tana keessa jirtu gurguddoon tanarraa baatu taan seentaa yoo hunduma waraabne asirratti ol guurru ta'ee abaarsaa nama fakkaatu wanni kuni dhibdeelee gurguddoo jechuudha
amma waan baay'eetu lafa tana keessatti tahaa jira. Tarii warri hordofaa jirtan nu caalaa hubattan jeeti. Nu qaamaan keessa jiru ofiifu qaama nurratti fixaati jirti jechuudha. Rakkooleen as keessa jirtu. Sababa isaa gaa hin beekne. Namni gaafa gaa waan ofii isaatii qabullee wallaalee eenyummaa fi egaa adeemsa imala isaa tarkaanfii isaa eessarraan tarkaanfii akkamittiin eessaayin dhufee maalirraan jira maal keessa jirraa'uu namni gaafa hubachuu dadhabe wanni inni ta'u kana ammas akkuma jaan namni waan fedhu dhabe akka fedhe akka feene tahaa isa jaamusantuutu wallettuu nu mudatee jiranitti fakkaate. Kanaaf lafa tana keessa kan jaarsaa jaartii jee waan dalagamaa jiru hundumani hubattan jeeti. San caalaa hanga lubbuu ofii wal gaaga'uu ofii of gaaga'uu dhalaniifaa ilmoo walirratti darbanii yookaan ilmuma sanuufaa walirraa fuudhanii wal biraa deemanii amma lafa tanarratti waan arkee dubbachuullee hin fedhani. Sababni isaa dhibdee gurguddoodhaatu jira. Maaliif ani haala lafa tana keessaa akka lafa tanaa nama yaachisaa hin jirtu jechuudha. Kanaaf kana keessaas rabbi nu haa baasutu nu godhaa jechaa warroonni yaada qabdan viirusaan maal keessa jirti arafirti jettan jalatti nu barreessuu hin dagatinaan isaniin ja'a. Kana qofaa miti maal ta'uu qaban isa jedhuus immoo waan isaan ta'uu qaban kan isin gammachiisu jalatti akka nu barreessitan walumaa galatu wanta irra jiran viidiyootti aanturratti bal'inaan kan isinii fidu tahaa inshaallah isin rabbiitiin gaa baay'eetu jira. Waan garaa nama nyaataa waan hin arge keessaa jaarsaa jaartii ta'anii wal fuudhanii osoo jireenya waliin qabanii lafuma nu keessa jiru tana keessatti isiin dhukkubsattee jaarsi immoo isii dhukkubsatte tana lafatti darbee ilmoo takka qabu irraa fudhatee ilmoo ofii isaatii qabu sanillee kunuunfatee kan jiraachifatin faa fuudhee nama hin beenye biratti darbee isiilleen dhukkubsattee miidhamtee dhallummaan hangi quba qabu kun hundi fuudhee bakka sanitti sooraa dawaa siitis barbaadaa kanarraa fuudhanii haala malee laaffattee mana yaalaa mara geessanii inni kun marti isinirraa nu dhubeessaa jira jechuudha. Wantoota akkanaa lafa tana keessa jira waan baay'ee jira. Akkasitti inni ilmumoo fi dhale sanuu namarra darbee hin deebine. Achiin achi kutee namni irra darbees fuudhee gama dhaabbata yuunichiisaa jiran achiin geessaa maal kajuu fi waan as keessa jiru walumaa galatti wanti rakkoolee gurguddoodha qabdi jechuudha. Dubbiin as keessaa mataa nama dhukkubsitii kana faatti isin jalaa babbannaa. Yeroo nama san bira dhanyus isinii waraabnee hogguu hamni kun akkana keessa jira jechuun ani akka kiyyattu yeroo didirqamee faa waraabutti jira malee waraabuu natti hin tolu. Haalli lafa tana keessa jiru dhibdee gurguddoo qabaa. Walumaa galattu ilmaan Oromoo addunyaarra jirtan bakkuma jirtanii du'aa'ii nu godhaa. San qofaa miti waan baay'ee jira. Kuni marti isinirraa nu qaqqabeeti kana nu tuttursiisaa jira. Nu akka keessa jirru waa akka miti rabbiilleen gartee nu dirmatee akka nutti haa godhu. Nullee warra gartee ofitti deebi'ee of ta'ee jiraatu san rabbi nu haa godhu. Hankuma dandeenyu keessatti alhamdulillah ja'a tattaafatee warra keessaa bahuu danda'ullee rabbi nu haa godhu. Du'aayin dhalootaa hedduu barbaachisaadha. Bakka jirtanii du'aayin haa godhaan isiniin jechuu barbaada. Rakkooleen nu keessa jiru rakkoolee walxaxaadha. Rakkoolee walxaxaa warri yoo itti himan naman dhaga'u yoo gorsanis gorsan fudhannee namuugaa akkuma ofiin fedhe keessa deemaa wanti isaan laaqa wanti isaan balle wanti isaan godhamu hundinuu rakkoo gurguddoo dhibdee hamtuu qaqqabdu keessa jirti. Kanaaf inshaallah isin rabbiitiin waan isiniin jechuu barbaadu
bakka jirtanii du'aa nu godhaa isinirraa turuu keenyaaf nuuf kolchaa waa hedduudhaatu haala jiruuf jireenya hawaasummaa imala jiruuf jireenya hawaasummaa kana keessa jira. Kanaaf yeroo xiqqoo asiin akkanatti achi deemne rakkoolee akkanaatu dhufaa akkana jechuun irra guddaa maqaa kaasuullee hin fedhu as keessatti maaliif anattuu fokkottuudha isinittis dirani gara isin balleessitu waan ta'eef gabaabseetuma wanta irraa tuttuquu qaqqabuu takka isinii tuttuqeetiin jira jeetiin abdadhaa taan ammoo ifiifuu duutimaa ifiifuuti jedhanii wanti amala isaaniiti waan bare namuu hin dhiisuu itti fufaa kanaaf san akkasumatti hubannaa akkasumattis gartee walumaanuu eenya inshallah hamtuu rabbiin nu dhageessisinii hammeenya amma dalagamaa jiru tanaas rabbi gartee nurraa jijjiire warra gaarii walii yaadu gaarii hojjetu rabbi nu haa godhu. Silaagaa waanuma bareedduu addunyaa tanarratti yoo dhageessee gammachuu keetiifis onnee keetiifis waanuma hunda si bakka qaamuma keetiifuu egeruma jireenya keetiitiifuu hundumaafuu gaariidha. Waan nu lafa tanarraa dhageenyummaa ati fiita arkaa jirru tun dotteessitee huyi isii tanaas nurraa haa qabu tanaas yoo madda rakkoo tanallee rabbi gahee nurraa haa goysuu garagartee jijjiirama jaalalaa fi gammachuu gartee wal qabachuu fi waa hunda riskii gurguddootillee rabbi nuuf haa kennu. Kanaafuu du'aa nu godhaa isinis bakka jirtanitti hamtuu isinirraa qabu isinitti dheeradheetiin jira umrii isin haa dheeressuu. Wantiin arra dhufee fi jirra jechuu qofaa fi kunoo jirra as geenye baga jiraanne walitti deebinee isiniin ja'a bakka ma jirtanitti nageenyi rabbii guddaa ammaas irra deebe isin bira haa jiraatu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Baay isiniin jeetiin jira.